أنا ألف يا علماء يا رلت أبي يا ربي إسين أركجون جرادا بدا سنوف كن ربين شنين تيسنوف بكلتين والكيس شرقي في غربي كيفية الدعوة جون كتاب نفخاي شيني سينا يوم داقة تمنين نوف كالميسن شيب بياني كيفية الدعوة جون كتاب نفخاي شيني سينا يوم داقة تمنين نوف كالميسن شيب بياني أنا هدف يا علماء يا رلت أبي يا ربي بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه كبجمتوتا هردفتوتا تيفي إسلاما كان بها كان ديها كانوا إسني فالكني كان إسني قويا هندي خيسانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتشا أني مكانكيا بيان أحمد محمد بيان كروتين هدونا من نبيخا متدوري هاري تكون غرتي في إسلاما دفيتين جرام كتالي حاجة تكو يربي جي إن شاء الله كتادان متدوري إسيني كبردي في كيفية الدعوة متدوري جامتو أكاتا دعوة نكم الديمو كبدي نمي دعوة أكمتو كبا حال أكم كباتشو كبا نمي داعين حال لسا مالتو كبا وني داعي مدتو مالي متدوري دعوة يج مكاتا دعوة جوم على روتي والجنس والكبسيسة وان أما نبربات سجيواني يادو متدوري كبردي في وان كان كتاب رت اللي خايت إنجرا كتابان اللي خايت إنجرا أكو منامو ميديا رت اللي أرجيتن أرى إن شاء الله متدوري له كتاب خيا سنرا مراسبة إيجو سجنتا تي في إسلام رتي رب سبحانه وتعالى قرآن إساخي ستة كنجا ولتكن منكم أمة إسن كنرا نموني مراسني هاجي توكو ورا دعوا قد ورا خرا خيري نما يامو ها أرقمتو وجي أكو مخان ربي قرآن إساخي ستة مال جام نمني نما دعوا قد رجة بريدا جراجا هدو تكواي دعواتنا فارسيت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نما قبر ربي نما يامر نمني بريدا نجرا جتشان نجرا هنجرو قاني فيتي يا مسلم جي قالي وان دعوا قدوسا قالي ربي سن قده أمري ربي جل بوتامر نمني تولا دا نجرا يجا ربي سبحانه وتعالى خانا فبلين كيا متدورين كو وني برباتي سيب أرانتنا بيتينيا دعوتي هاجمتي نمني خدنيا بربادو هدوم ماتي مالي خديم بربادو تكاچا ديمو جير خنومان سلا ديم بربادو دي سن كيستي دنيا قوف بربادو هدوم ماچا جير سلا ديني في دنيا ندباسو انتان ولما ديني مانو دين سن دلقو رك abdii jecho kanaafu akkaan itti haajamnaa jechom warroonni bitaacha yookiin warri lixaa akkaataa nuti itti jirru kanatti nu quban qaban islaama akkaataa isaan itti beekanii fi akkaataa nuti itti jirru garaagarummaa guddoodha islaama guyyatti hoggu 5 walit dhufee waan zuhrii irraa asri dalagan zuhrii wal mariyatan waan asri irraa hanga maghribaat dalagan asri wal mariyatan itti warri lixaanu beeka nuti warri lixaa wanni itti nu beekan ummanni islaamaa ummata jaarmee qabu ummata tokkummaa qabutti nu beekan laakiin garuu nuti tokkummaa san irra ni jirra hujuma amantiin nun jettu sanuu ni jirra kajiru beef ilaaluun barbaachisaadha warri lixaa akkaataan itti isaan islaama hubatan akka ajaa'ibaati garummoo hujiidhaan gizee nu keessa dhufanii ilaalan nuti akka islaamummaan feetu san jireenyi barbaadu san irra hin jirru jechuudha warri lixaa keessaa namni tokko saayinsiin cimaan tokko amantii islaamaa tana dubbisee gaaromina isii arkee kitaabarraa dubbisee argee eegan islaamummaa qabate hoggaaniif islaamummaa qabate islaamota garuu akka islaamummaan jettu sanii alatti arge bo sheekuma silaa isa islaameesse sanuu
sheekha da'awaa isa godheessa islaameessa asilaanni sheekha khiyyaa taa'usan sanuma akhlaaqa kitaaba irra hin jirre irraa arge akka kitaabni ji'u san irra hin jiru akka shahaadaan jettu san irra hin jiru achirra laaleeti maal je alhamdulillahi alladhi allamani al-islaam kalanni rabbi haa ga'u rabbi islaamummaa na barsiise osoon islaaman barin je bagumaan osoon islaaman barin islaamummaa baree je silaayin irra haala islaamonni keessa jiran kana arke amantii islaamaa tana hin qabadhuun ture laakiin ammoos waaniin islaamummaa dura bareefiin islaamummaa tana keessa ture innummaan da'awaa godhuu da'awaan isaa sun islaamummaa irraa nama dachaasu jirti moo islaamummaa keessa ziq nama godhu jirti gisee jettee ilaalte waan laaluu qabnu jira nurraa calaqqisuu qabdu jira jechuudha warri lixaa akkaataan itti isaan nu hubatan ummata tokkummaa qabu ummata jaalala qabu ummata waan amantii isaaniitti dalagan baramma wanni maal jaanna ummanni bitaachaa kasilaa kunu islaam kawaashaa qaruu tabalaashaa jaammu kanaan safaan jiraatti islaamni yoo khijibe guyyaanuu badii barjaanii haga guyyaalleen isaaniin tola haju bakka silaa amma amantii qaba islaamni nama amanama beekan islaam addunyaan guutuun amma bakka maallaqa Itoophiyaallee fudhu biyyoota hedduu laali bakka silaa maallaqa faayinaansii eenyutti godhan islaamatti godhanii jechuudha amma garuu nuti akkaataa isaan itti nu beekan san inni jirra jaraatii turre nu beeku jira jechuudha warri lixaa akkaataan isaan itti nu hubatan akka kana laakiin ammoo amala nuti qabnu maantana amalli keenya jijjiiramaa deemu jira waan warra lixaa ifii fudhannee waan keenya warra lixaatiif kennu jira amantii islaamaa akka biititti hubattu akkaataa adawwiin teenyatti nu hubattee jirtu akka kitaabni dubbatu sanitti yaa'uudhaan barbaachisa warroonni lixaa islaamummaa tana dhabamsiisuudhaaf amantii tana dhabamsiisuudhaaf wareegamoota adda addaa kafalaa jiran ati arra obboleessa kee tokkotti daawaa godhuu ni sodaatta yookiin na aara narra laala barboo nama keenya keessaa nama wajji osoo afaan kaayachuu jiru nama salaatu inni tahee namni isa bira taa'u san hin salaatu firraa isaan kanaasit dhiisee dhokotee sagaduu dhufuu jira barra nama keenya keessa nama isa mana isaa taa'ee qabu kanaan salaataa jechuu sodaatee da'awaa haga salaataa kanallee himuu sodaatee ifi akka waan qaanyi dhokotee akka nama hariifaa gabbeeni salaannallee hin jiru TV itti banaa dhiisee viidiyoos muuziqaatti banaa dhiisee ifi isaatii dhokotee laal ifi dhokotee dafee da'awaa godha salaatee dhufa da'awaan godhu jechuudha haga mana keetii haani salaanna amma aan salaataa jettee cuftee ka'uu dadhabu manni amantii isaanii bal'ifatuudhaaf itti laffa'u jiran siyaasa isaanii bal'ifatuuf laffa'u jiran wareegamoota hedduu kafalaa jiran warroonni lixaa jechuudha mee wareegamoota akkam amantii isaanii bal'ifachuudhaaf dalagu jiran wallaahi warri lixaa amantii islaamaatis qoratanii ilaalanii deebi'anii islaamaas qoratanii ilaalanii boodarra maal jaan tokko kana je al-islaamu mahjuubun bi ahlihi je aboo islaamummaa tana warruma isii hordofuutu ukkaamsee jiraa'u je islaamummaan lafa qabee jiraa'u je akka isiin jettu kanaan silaa isiin jireenya biyya hundaa nurraa fudhattee bakka geessee islaamummaan amantii biyya hunda boojiitu taate garuu ammoo islaamummaa islaamaatiitu kuffisu jiraa je saayinsiidhaa bara namni kun amma nama amantii islaamaa qabu miti qoratee ilaaleetuma akka amantiin jirtu kanaa yoo waliin laalle islaamummaa islaamaatu ukkaamsee jira sila akka islaamummaan jettu kana islaamni jechu jiraate nuti hundinuu duruu harka kannannee jechuun warroonni lixaa nu kana ta'uudhaaf haala bareedaa nurraa booji'uudhaaf nurra kajeeluudhaan wallaahi laffaatii hedduu laffa'u jiran qooqomina islaamni qabu ifii isaaniitii dabarfatanii fudhachaa jiran islaamaaf bakka silaa wannaa dhiisanii bakka haraam dhiisanii bakka halaal bakka nama gammachiiftu ifii isaaniitiif itti fayyadamaa jiran amma qabeenya sadaqachuu haa taatu deebii fayyadamsaa dhukkubsataa wal'aanuu haa taatu eenyuutiitu deeggaru jira amma dhaabbanni gargaarsa addunyaa kun dhaabbanni gargaarsa namaa ka fayyadabaa ka maraattotaa ka yetaamotaa san bira dabree ka diqaalaallee jiraame kana hunda jarri maaliif godhu jiran gaaromina isaanii garsiisuudhaaf amma biiti silaa nama gargaaruu qabdu biyyoota islaamaati baay'inaan
garuu amma kan nama gargaaraa jiru eenyu jette warra lixaatiitu waa hunda keessa deeggarsaan waa hunda keessa warra lixaatiitu gargaaru jira bakka nama gargaaraa jettu san eenyurraa baran jararraa baran nurraa baranii fudhatan jechuudha eenyurraa baran yoo laalte nurraa baran wataawwanuu eenyurraa baratan nurraa fudhataniituma bakka bareedduu sanii fi fudhatanii itti jiran dhaabbilee fayyaa maraataadhaa jira amma bakka maraatota fayyisoo maraatota kana gizee fayyisan mana hakimaa akkasii jira baramma mana hakimaa maraataa jira ni beektan magaalaalee gurguddoo keessatti dhaabbanni kun garuu dhaabbata amantiiti maraataa kana gizee fayyisan maal jechuu barsiisan amantii kanaa qoytu si fayyisee jaanii jijjiiratan isin ka fayyaa kanarrattuu da'awaadhaaf dalagachuu dadhabdanii jirtanii jarri jechuudha ka fayyaa qofaa dalaguutti hin jiran ka fayyaan qabne san irratti illee dalagachaa jiranii ammoo daa'imman hawwanillee daa'immanillee namni gargaaru jiru eenyu jettee ilaalte baay'inaan warroota lixaati maaliif gaaroominaanii islaamni immoo haa waan beekaniif gaaroominaan akka nu moone ja'anii itti laffa'u jiranii dhaabbatoota akkasii sanillee hundeessuudhaan jaaruudhaan da'awaan karaa hedduun jirti godhuu qabna jechuudha hubannoo warra lixaa kana keessatti waan isin himu mata duree hubannoo jiru kanarratti namni akka itti nu beekuu fi nuti akkaataan itti jirru adda waan hin jiru amma isaan amantii isaanii bal'isuudhaaf adeemsa isaanii bal'isuudhaaf siyaasa isaanii bal'isuudhaaf waa hedduu fayyadamaa jiran bifa gargaarsaatiin bifa warshaatiin amma fakkeenyaaf seelana tokko tokko yoo laalte seelana garii irratti waan amantii isaanii ashaaraa isaanii garsiisu kana qofaa miti uffata kana keessatti bakka silaa xarraqee ol godhannu kanatti akka gizee asitti ol xarraqjee waa uumu akka gizee uffanne waa uumu qabduu tana walitti jiran waa uumnu waan kana hunda fayyadamu jiran kana qofaa miti naggade keessatti illee amma dhiyeenya tokko wagaa bara 2010 finfinnee ture finfinnee keessatti karameellaa tokko arge karameellaan kuni habba lama gosa lamaa jira gosti takka maqaa Muhammad iyyuu qabdi ingiliffaadhaani Muhammad jettu qabdi gosti takka immoo Jesus qabdi amma gaa ka Muhammad iyyuu kun gizeenii fi afaan kaayattee ni bushaawa ni hadhaawa karameellaan ka Jesus jedhu san ammoo gizeenii fi kaatee afaan kaayattee hin mi'aawu karameellaadha wanni kun ammoo maqaan isaa waan biraati jala kanatti immoo dhoysanii Muhammad rakkataman gamana yalattis Jesus kataban kanatti ijoolleen gizeenii fi waan kana laalte maal jetti Muhammadin si kanna moo Jesusin si kanna gizee jaan ka Muhammad ni hadhaawaa laalla kani hadhaawaa ka Jesus naa kanni jaan hatta mi'aa jecha kanallee jechuudha irra dalagu jiran amma uffata keessatti haa taatu warri lixaawni dalagu jiran uffata keessatti haa ta'u waan fayyadamnu keessatti haa taatu waan ashaaraa isaanii mallattoo isaanii ibsu yoo hedduu fayyadamaa jiranii nuti immoo garuu waan amantii teenya ibsu calaqqisu dalagu jirra moo dalagutti hin jiru amma namni da'awaa gizee ja'an hubannaan nuti da'awaatti hubannu hubannaa ajaa'ibaati ta nuti silaatti hubachuu qabnu kabiraati da'awaa hoggajaan ati kan naggadu jiru naggada keessaniin da'awaa godhuu qabdi ati kabarachuu jiru barnoota keessaniin da'awaa godhuu qabdi ati ka hojjechuu jirtu hojii teessaniin da'awaa godhuu qabdi nuti amma da'awaa namuma imaamaatii fi kalooyitaatii fi nama areeda qabu qofaaf dhiifne laakiin haalli kun hin turre hundinuu da'awaa godhuu qabna naggadeen naggada isaa keessatti warri lixaa akkana jaanu islaamummaa keessaa baasuu hin dandeenyu jaan laakiin ammoo islaamummaa keessatti shurufkaa islaamummaa irraa fuudhuu dandeenyaa jaan amma naggada keessatti mee dhuguma yoo dubbannee laalle naggada keessatti dukkaanota akkamtu gizee meeshaa irraa bitte sii qannasa horra mirgaati moo horra bitaati ka islaamaa si irrisa moo ka jaraa si irrisa ka jaraa maamila jee dambanyaadha jee waan irraa si irrisu qaba hanga maal jaan jara keenyarra jaraa rooyyaa hanga ati jettu takka si godhanii jechuudha wanni akkas si goosisaa maali isaan waan amantii isaaniitiif jaanii irraa qannasan qaban da'awaadha jechuudha wannummaan kun mataan isaatu da'awaadha jechuudha guyyaa tokko gaafa san kolleejjii jirra guyyaa tokko finfinnee keessatti rifeensa muranne ennee gabbaani rifeensa muranna rifeensi yeroo san achitti magaalaa finfinnee keessatti rifeensi gizee muramu qarshii 50tti mura manni musliimoota amantii islaamaa nama hordofu birrii 50 mura kanammoo nama islaaman tahini nama tokko mazmuratti banatee jira qarshii 45 itti mura rifeensa kana naafi saahibni kiyyasan
كإسلام الدين ميك شنتم أتو ميك جنان أفرتميشن أتي مالي في أمة غيساقة كنستا ينيقا فنمشان سور بالي دي هي دتا أكستي مي أكمي جيغا فدبر مالي جيتين غافد أمستو ليسوس بلن يسوس يفجئتي شن سنة منتي غياف جئتي شن الرائر رشي أكنا مني مزمورة خنا أجي فتوف جتشان شنن سن الرابو إيه أكنا مني شنن ومتنا عيتش بك شنتمي سن دايسي أفرتمي شيء تنشر الدجية هاجن ماو مزمورة دقي فتى قارمين نما منتي تنهوردو فوقرسيس وفجتشان وان كان الراقبو إيه كإسلام دينه وقوا كنا جنن هو دلقان دلقة قبدي داوان شيكوتا قبدي نونجي داوان شيكوتا قبدي جي أتمي هقانيف نقدو هقانيف دليدو أمنتيتي يتنتي مكاقو ديتي دلقو جرتمو دلقو تنجرتو خجو لالچون برباچي سادا نمني توكو بيا أوروبا را نابر ريشي توري مال جي بر ريشي رغا وني أتيجتي جي وني خانا بازي نين أولي قد ديما جي هقان أولي قد ديمو أبان بازا نولي جزء اتخذنا ترفي قدينا كنيجي ترفي قدينا دي بسيجي هجانا كني على ترفي قدينا كنيجي أماس قيالا مفاتي ترفي قدينا كنيجي أنا جزء دي ميتشودا سنة متوالا واحد دون الجدا فرا هاي أنا ما هم فورد لوجيتين دي بسيفيجي برماس دي بيه ترفينا كنيجي أنا متوانا أجران دي بيسا سلا دي بيسوف كنا ترفي قدي دي بيس أما قويا سدفاتي سكم مثلا ترفي قدين أديبسه أنا كخيم فلو ترفي ناخن نيته نما خنا كتير في الرأي كبيرنا خيم بلسين جيدين الرجال كبيرو قبض جيه خنّي بيجي قويا سدفات دابر دونانجي أشهد سنّقب سيسي شهادة سنّقب سيسي جين شهادة مثلا نجار سيسي جين مال نموتا أمنتي بيرا هند ديبسه ترفي قدين خنّي تيفين نمني هند ديبسه سنجت شورا فراتي خوتيه جين inni amantii islaamaa ati immoo guyyaa sadii tirfiisii kanneetiin guyyaa sadeenu haqa namaan fadhu jettee naa deebiste amantiin dhugaa tana jeetiin si madaalee jira amantii teessan saniin qabadha je'e maasha Allah hayaa jee shaadaa qabate niin boo'ee jee gattaa'ee ani islaamaa kiyya buucha maaliif boocha jee giseen gaafadhu anis qalbii tiyya keessa waan na dhufe takkaafiin boo'ee jee maaliif boocha giseen ni naan jiru هوجود كمال لك لبون فرد نانجتين وري مخينا خن وري بازا خن إسانو هاتو داتي قاعد ندرا نميدا نولي نك على زني إيجن نترفين ناخن نفردو إيجمان قلبي جين إيسي نما دينته نما متواته نما أريدك أبو خيمامك أبو شيخ إسلامته وأنا تجيتين قيو سدينو دي بيسه سلاهين أن مالك سنين كتر ده سلاهين أن مالك سنين كتر ده arra maaltu dhufa nama tokko bar sababa khiyan islaamummaa raafe ibidda jahannam seena jeetiin booyeje nama miiqaantami si kana laalee dalagaa teetan laalee amantii islaamaa ka qabachuu khe hammeenya firraa argee ati edoon nama kanaadi si laalee amantii teetillee nama jibbuu jira jechuudha kanaaf ati ummataan keetu amantitti beeku qabda yooniif ati amantii jabeessite namni si laaleeti amantii tanallee jabeeffataa jechuudha warri lixaa jechuun asumarratti matuma durii kanarraa osoo hin baane warri lixaa guruppii lama jaaran garee lamaa jira warri lixaa keessa gareen takka amantii islaamaa tana dhuftee barattee oggaaniif amantii tana bartee wantoota gaarii ja'amu guutuu fuutee namoota amantii isaanii hordofaniif dabarsiti waan akkanaatiin nama boojeen jettee yaa wariyaada qaraatee Bukhaarii qaraatee Abii Daawud Tirmizii garuu jara bitaachaati warra lixaati warra faranjootaati qaraanii wantoota gaarii ta'e hunda fuudhanii naafi ati wahuma shirki jechuu fi haraam jettu bichaa nu dhiisanii waan akhlaaqa maasina islaamaa guututti fudhatanii itti dalagan naafi ati bakkuma kanaa dhay sanis dhay jenneetuma jalaa darbin bakka gaarii san fuudhan Martin Luther abbaan hundeessaan amantii jaraam gaafatanii amantii teetan akkamitti akkana yeroo gabaabduu keessatti babal'iftee jaanii gaafannaan foormulaa parsantaa 70 foormulaan amantii islaamaa irraa fuudhadheeniin amantii teetan yeroo gabaabduu tana keessatti akka addunyaa wal geessu godhee jeejaan haala bareedaa amantii islaamaa irraa hin 70 fayyadamee jeejaan amantiin jiraatu habti ballachaa jirtuun
akhlaaqa bareedaa nu keessaa guurratanii nuuf bakkuma dhayi kanaas oodiin kanaas hunda walirra dhayi tanarra nu dhiisanii jechuudha. Gareen takka garee islaamummaa keessa seentee kitaabota dubbistee haala bareedaa islaamni qabu ifii isaaniitii horrojanii itti fayyadamtu jechuudha. Gareen lammaffaa garee tashbiihaa tagartee namarra wal fakkeessitee amantii islaamaa tana keessa seentee itti fakkeessitee bakka kana akkana jette bakka kana akkana jette. Anamma kitaaba sharii Bukaarii ka warri bitaachaa warri lixaa kaayee dargee jira jechuudha. Saniin dubbisee illee fixee jira. Sharrahanii Bukaarii sharrahanii Abu Daawud sharrahanii hattaa fi risaallee namni baafatallee xiyyeeffannaadhaan itti godhanii akkaataa fuula kana argattu jaanii ifii isaaniitti itti laffaanii akkuma jinnoonni majlisa dhufee qaraajaan san warri lixaa dirree bahanii amantii islaamaa irratti qorannoo goggeessan. Kana qofaa miti. Amma yeroo ammaa biyyi silaa nuti biyya jaraati jennu London University keessatti tafsirri akka qaraamu ni beekta. Mana barnoota Londonitti tafsiraa qaraama. Garuu barattoonni achi baratan san muslimaa miti. Maaliif amantii teenya qaraan? Wantoota gaarii ta'an akkaataa itti qalbii namaa booji'an, akkaataa namootaan itti booji'an fudhatanii jechuudha. Mee dhugumatti ilaalaa. Namni mana barnootaa keessatti barsiisaa haa ta'u, hojjetaa haa ta'u, barsiisaan amma ijoollee daree keessatti gargaaru barsiisaa amantii muslimaa hordofu moo barsiisaa amantii muslimaa hin hordofne ilaalame. Barataan barataa akka isaa xannaasisu barataa agartee amantii islaamaati moo barataa kaan iji alaala. Bakka silaa nama gargaaraa jettu san namni gargaarsa san dalagu jiru dhibbaa dhibbatti warra bitaachaati jechuun. Kana qofaa miti gareen tashbihaatun firqaalee islaamota keessatti hundeessite. Firqaalee hedduu duuba namni jiru yooniif laalle jaroota lixaati. Amma amiirri hawaariyyaadhaa guddaan eessa jira yoo jettee ilaalte London jira. Amiirri isaanii guddaan hogganaan hawaariyyaadhaa guddaan London jira. Akkuma firqaalee hedduu keessatti warra lixaatiitu hogganaa jechuudha. Firqaa feete yooniif faayila sii bantee gama duubaa irraa olaanaan keessan muftiin keessan eenyu jettee yuujadu fi London jedhan. London faa himatan, Ameerikaa himatan, Israa'eel himatan. Biyyoota keessatti warri firqaa uumee waa uumu kun dubbee isaanii wahii jira jechuudha. Kanaafuu garee lamaan tana jaaranii jechuudha. Firqaa tashbihaatii fi firqaa tamwiihaa jaanii warra namarra wal fakkeessuu fi warra waan bareedaa keessaa fuudhee akka tun isaan hin qabanii tana qaba. Haala foormulaa baruu fi barsiisuu, haala daawaatti godhuu, leenjiitti godhuudha. Kana hundaa'u islaamummaa irraa fudhataniituma akka waan islaamummaan hin qabne islaamni ukkaamsee jira jechuu waan kan. Al-islaamu mahjuubun biahlihi. Islaamni itti fayyadamutti hin jiru, nu itti fayyadamaa. Baaba akhlaaqaa, baaba sabriidhaa. Namni itti fayyadamu jiru isaan. Amma fakkeenyaaf mee seenaa tokko isinii kaasa. Waa'ee fayyaa kana amma warra Awurooppaatiitu dhugaadha. Qaceellotti adda dureedha. Akkuma kana warra Turkiitiitu adda dureedha. Haqiiqatti aslitti waa'ee fayyaadhaa islaamaatiitu dura qabaa jiran. Waa'ee wal'aansaa jechuudha. Doktorummaadhaa namni dura qabu islaamotaatiitu dura qabaachaa ture jiran. Laakiin ammoo Yahudaan itti yaaddee akkami kitaabota islaamaa akkamitti kitaabota islaamaa kadawaa kana booji'uu qabna. Kontrool gooneef jala deebisuu qabna jedhanii itti xiyyeeffatan. Hoggaa kana Yahudaa keessaa intalti takka anaatiitu waan kanallee isin bira fidaa jettee alaafinnata fudhatti. Alaafinnata gisee fudhattu islaamummaan qabadhaa jettee jechuudha. Naa isinii jalaa fidaa kitaaba isaanii hagaa bakka dawaa sanis. Kabiirri keenyaas gaa kitaaba irra dawaa waan arge, ta kitaaba irraa arge, ta mujarrabaata irraa arge, kitaaba irra barreessaa ture. Kitaaba kana anaatiitu isinii fidaa jetteen intalti. Waaniif isinii fideetteen kitaaba kana islaamummaa qabatte dura isin dhayite islaamummaa qabatte. Islaamummaa qabaannaan maal jechuu eegalee islaamummaa isin qabnaan tana naaf fuudhaa jechuu eegale sheeyni. Anaa islaameeffatee anaaf fuudhaa. Isinillee anillee heerumuun fadhaa jettee islaamummaa qabannaan fuudhe. Waaniif fuudhe booda isii tana amma fitti dhiheessuu eegale jechuunni. Jaartiitii jejeef dhiheessuu eegalee jechuudha. Ammoo isin xiqqoo teesseetuma girrigirri umtee wallolleettee gizee wallolle maal ta'uu qabdi dhala gizee namaa wallolte maal ta'a darsa fuutee hara galaa deemti gaa.
درسسا خطاب شيتيچا غوتو غورتي فوتي خاو غندغلتي جري غايچتي درس غورودا غزي سوكادا درس غورو تن نمني ايغله دور يهوداتي تو فيلم خنا دلغ جارتين غزي نيف جارسا ولول تي درس غورو تن نمني باس امه يهودات وندي درس غورو سن فايده مني مال كتاب شيتيچا خيسا دو اما غزي ني بيسي سوكا ورساني دفته شيخان ايسا دفته غزي جانيغا درس خيسين اني جلا دفه درس ناخنا كتاب مناخنا غزي اني جون درسات درس بربادا ati intaluma barbaadi malee waan darsaan dubbatini jaanin amma biyyatee sanitti kasimiti naannoo keessanitti dhalaayyuu darsa guurtee sokkite maal jaan darsan gaafatini wanni ati gaafachuu qabdu jaartuma malee darsan dubbatini jaan haga kanatti maal godhu jiran darsa keessa kitaaba fattashu jirani haga kana kitaaba irraa kadawaasan koppii godhatanii eegas booda waan gaa rabbi isaanii laaffisetti idaanii jarri gaa yaalamuna zaahira itti idaatanii wanni dawaa guutuutti isaanii galte jechuudha. Anaaf sokkaalleen sunnaa Yahudaatii hajuun isinii mudeema. Darsan gaafatanii jechuun sunis namni yoo deeme akkanuma deemuu qaba. Darsa fuudhuun qabu jechuudha. Kanaaf bileen kiyya qaceelloo waan kanarratti xiyyeeffannee qaamni keenya hundi hojiin teenya hundi daawwaadha jechuuf yoo qabnu nagganni kee daawwaadha waan sii galuu qabdu nagganni kee daawwaadha. Fuuni kee daawwaadha heerumni kee daawwaadha namni nama kana laalee islaamummaan jibbu mon jibbu si kana laalee namni yoo fedhe islaamummaan tunuu naan taane jaa jechuudha. Kanaaf hedduu takka galatoomaadha. Inshallah kutaa itti aanu keessatti ooma kana wal qabatu keefiddaa kutaa lammaffaadhaan hanga walitti dachaanu. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنهالف يا علماء يا رلت أبي يا ربي إسين أركجون جرادا بدا سنوف كن ربي شنين تيسنوف بكلتين والكيس شرقي في غربي كيفية الدعوة تجون كتابا وفقايا شيني سينا يوم داقة منين نوف كالميسن شيب بياني كيفية الدعوة تجون كتابا وفقايا شيني سينا يوم داقة منين نوف كالميسن شيب بياني أنهادف يا علماء يا رلت أبي يا ربي